تفسيركم على شال من هناك هو دلال مهرب شال من 400 دولار. أو أنا أكلمك بسرعة. سلام فندم. أبو ساعتين جاي أدو في الرديم يا أخي دلنا شمتو تنا أدو إفنيتين دلنا بريد قوي أرجع يا أخي عادي بس دلنا ساعتين جاي دلنا جاب وانا يو نيجرا بيجتو أكنت إندلا يجي يلا دلنا أكنت أنا دبرت دلنا بيجينا يا أخي يا نو بس دوام كيف نيجرا تركا ما قونا سا شتبيت اللي نوان فين اللي قونا وانو ما قرت تينيانو أرجع شو كمنا كم قونا لين سنوات دلنا جرما لوان برا مالي دلنا متي يا نو بس باقي 3 دقائق أنت أني روح. كم مرات هذا مش نظيف هذا لا هذا ايش هذا انت روح باقي 3 دقائق اشتي لاخر دقيقه شوف ساعة باقي 3 دقائق شوف ممنوع تخرج كلام ما في غيره ممنوع انا اشتي نظافه صح بعد لما يكمل دوامك انا اقول لك تخرج ما تخرج من نفسك انا سيء تمام يلا كمل انا انظف اشتي هذا نظافه كويس أبو هذا اللي ساعتي في النادي دلنا بريد دور جنيه وكان نمشوا مثلا سوتشوا سياق ما نبي شكرا خلاص فودي في ما دلنا بنوير دلنا فوقتو دلنا نمني يرو ثنا سيرابيه دلنا دلنا إنه أشتي ما دلنا أنا كنا ساعتي جاي أسكالا أي مكينة كرنتان إن الرد أبغى تيجي بترول فيته معلومة قد أما أنتو بريسين في ده أكيد أي شر اسمه فوق ده بري نما سيمبي كوي كيسا بالبلولة بيكاني أصلا نام في تاني بيجي نما خنا دوم بيكاني سا أبو يا رب بريس كوي في ده يا رب درس كيف في دمه أرمني هذا نانيا ثم تود يوكا أمة مكينا مسكين تبلو ورمو جوا وهيكا وهم دبادي مو يا رب نافدي مه يا رب ورمو جرجرا نافدي يا رب نيادا نانيا ثم أتين ديتا ما نمو يا أتينا كرانتانا بترول أنا رافدت إيبان ندفت درسك أنت يبلو جرمتنا ما ميكو أبا أكل نجا إيش هارتك أكمل أكنا فرقة تريم ما لينما دولا قالوا فكرتني بس نرجع بيكو نما روي فكرتني سمعت إنه نرجع ماله إجوا تمن نورجع أكنا خوت تمت كوني هسه نقرر نبوكنا أكمل ما يساوي بينك عشان كيسا أنا مكراتي مرة فكرتني فقود امتني بكوتا عشان كيسا ولي أنا نفاق ولا متياس ومامني كنا غلطوما سنين يو درا عشان كيسو في بنا إسكالود هذا إيه خلوا مكان أكون هذا هذه فما خلاص سنتر رفر ترى سلسلة نبيتني لما هارو سنين فكرتني دلنا قرر فجرا لا سنبينون أكملت مقالة كنا كيس جراتنا نبيني سن نبيني والله وي نما ميك أرمتورة دلنا أنا قاتورة كمل نبيني مقالة تنا نمني أرومو تين نبيني نجروان دلنا أنا ما نتاج دلنا أنا ما نكان
Biiroo kiyya akkamitti hin beekne isin biiroo Abdiisaa Agaa kan jedhamu akkamiin wallaaltan isin? As keessa biiroo qabdaniis? Magaalaa kana biiroo guddaa qabna kan dalagaa nama naqu beekama. Wallahi isin argine kaanuu asuma kana ajaa'iba garuu Oromoo ta'a isin akkana na wallaaluu keessan. Oromoo teenna guutuu waan magaalaa kana keessa jiru dalagaa 5,000 irraa baasee 5,000 dalagaa 50 qarshii Itoophiyaatiin naqaa ture. Nullee naqa haamaa rakkee. Oromoo guutuu naqe Oromoo magaalaa kana guutuu isin namni naqaan isin lamaan qofa ture magaalaa tana keessa. Magaalaa tana guutuu keessa hundi lama qofa ture. Guutuu keessa isinuu haara wadda jaan isin argina nama haara dhufe fakkaatan. Namanna bilbile dhiifama guddaa. Halloo. Oromoo martisii dalagaa bareede seentee jirti ijoolleen teenya takka dalagaa shammoo maal dalaga mucaa wayii amma yoorala 800 moo akkuma inni jedhe san akkasuma dalagu jira nullee dalagaa tanarraa baanii bas dalagaa biraa seen. Maaree akkuma dhaabuu qabna akkuma galuus dalagaa tana aduu noquu qaba inni tanarra isu qabna. Dhugaa jettee boo dalagaa shamtuu sana aduma dhaabuu qabna namicha rabbi ganuu buusee boo. Bakka akkas goona haa deemnu bes kara namichaatti haa deebinu. Qooda si bilbilaa kanaas nagaatti. Kaalirra jirtarree taphatu jirtanii dhiiroo. Tapha isinii fakkaata yaa gasa. Dalagaa ni feetanii reemmasi. Ni feene maan hin barbaadu. Rakkoon qabu kalaas egaa dalagaa feetan nattu isin naqaa. Ammaaf isin nama miskiina illee na fakkaatanii ijoollee garuu doolaara 200 irraa fuudha. Dhibbuma takka naa kafalaa isin naqaa kalaas ganama isin naqaa biiroo kiyyatti akka dhuftan waraqaa isinii kenna kaardii ittiin laaltanii dhuftan. Doolaara 100 takka jettanii? Doolaaruma 100 takka isinii jechaan kana. Dalagaa meeqaan nuuna itaree yoo 100 sii kennin. Saddeetiin illee isin naqaa isin garuu nama dalagatu fakkaatanii ilaaga doolaara 1,000 illee isin naqaa rakkoon qabu. Bareeda kalaas nu haa naqu maarree seena. Reen kenninaafi? Maarra kina qabaree yoo kumaan nu naqe kennuufii qabna. Takka miti 200 iyyuu seenna kaayaati dalagaan bar mallaqaa miti kun. Mallaqa ganaa nu kafalaa tanayyuu akkasitti dalagu jirraati. Anuu eegaati siifi malee anuu hagana ka jetteefi hin kafallaaf. Bees hin kafallaaf 200 iyyuu yoo ta'e bes amma. Hin seenna kala. Dalagaa san bes har'arraa ittiin deebinu safara sanirra hin bahu karaa saniyyuu hin bahu. Ani ittiin deebi'u ani yeroo masanuu si jee namicha akkasii lammata rabbuutti nan deebisiin kana rabbi. Tanan naquun nameeti dubartii dalagaa kana. Kana rabbi samirraa nu buuse namicha dallaala itti kenninee seenna. Wallaahi billahi kun isaa ammaa kana seenna kun mallaqa kenninee bes. Yalla itti kenninu? Itti kenninu. Kanaas deemullee hedaamaan jettarree hin feetamoo dalagaa. Isinii kennina mallaqa amma isinii kennina. Kalaas waan onnoo kennaati ganama garuu anatti isinii bilbila yookaan bilbila kiyya isinii kenna rakkoon qabu. Yalla isinitti kennina haree amma mallaqa? Rakkoon qabu kenna. Kalaas isinii bilbilaa jabaadha fayyaa ta'an. Lakkoofsa keessan asirra barreessaa kalaas. Tole isinii barreessa. Dafaa ariifadhe anillee ariifadhe daddafa. Hayyee kanarra nu bilbila. Okey kalaas rakkoon qabu. Bana dhiisaa garuu bilbila keessan. Tole namni rakkate akkamitti banaa hin dhiifne banaa dhiifna. Bilbili keessan cufaa ta'ee ani keessan jiru. Nutti jabaadhaa ka. Rakkoon qabu. Adara. Rakkoon qabu. Subii isin naqa subii rakkoon qabu tamam. Tole. Yalla. Kuttee mijaratti amma bitroolatti buufadhaan. Sanniin gowwaadha rabbuman naa fide abba. Kutteemi. Rabbi isin hin deebisini. Dalagaa maal isin naqaami magaalaa isin naqa. Anti yaafuu dalagaa dhabee dalagaa maal isin naqaami anuu cinqamaan bitiroolaan buufadhuu dhabee karaa irraa isin naqe magaalaadha. Amma dafee deemee bitiroola guuttadhee asii badaan. Akkoo dadhabne namichi ona gammaan bilbille manumaan baa kana jala teennee haasofne. Abboo dalagaa taan dhaabne dalagaa taan abdii taanii taan dhiifneeti way kasaarraa abboo dadhabne mee amma guyyaa guutuu deemaa oolle amma asriidha sa'aatiin kun an dadhabee mee mana ambaa kana jalaa ta'e. Dalagaa taan dhiifne silaa maaltu si yaaddesaati dalagaa mallaqa guddaa seenu jirra guyyaa har'aa takkitti lafa oolu maaltu si cinqa. Subii bilbila jedhee bar subii bilbilaa. Hin bilbila namichaan dalagaa bees hin bilbilaati namichaan hin bilbilaati. Akka keetii fi karaa kanallee deemuu dadhabeeti ani abbaa as deemin teenna. An namicha kana shakke
ما شكت زين من جانا قونا من جبرتي ساتو نرقد وتجارة نمج namicho tujjaarummaa isaa ilaalneeti borcii ilaalineeti namicho yoo amma inni namni akkana ganama subii eegeedha hanga ammaa bilbiluu dhabe nama namichaan haftaan bar borcii ma isaatu hin argitu ati namicha kanaati miti nama kanaati miti nama qaqallaa malee namni nama nyaatu nama kanaati miti namni qaqallaan dallaala nama nyaata makiinaa yoo kana maallee oo himaali beenanu isiin awoo ati yooma argite shakkuu guddista bes nama kana jirtu kana eentu nama kenname eentu nama kenna gaariiyyuu namatti hin kennanii biyya keessanitti Abboo ani shakkeeti namichoon mallaqa nu nyaate arge ani abjuu an arge sun dhuguma an dhuguma abjuu arge namichoon borciin isaa kan inni akkanatti garaa dhiibee baase kun mallaqa miskiinaa tokkanatti borcii itti baase ani shakke ani mallaqa nyaatame ani argu jira akka nyaatame shakke namichi akka fakkaata nama akkana na dubbisiisa moo mataan seesaa dhuftu shakke haga feetellee shakkuu dhabdan shakkee jira shakkee wareessinii nama akkana waliin deemu har'a booda. Eessaa dhufte ijoolleen tunniin ta'a mana jala teettee haasoytu. Kana nyaate jara nyaate. Abboo waan siyyoo dhageetta. Abboo waan siyyoo dhageetta. Amma argee nyaatamne nyaatamu keenya akka namni hin dhageenye. Namuu hin dhagahu yaakii mataa nu wareessinee eentu dhagahaa miti nama. Anuu isin dhagaye kana nyaate isin nyaate. Run. Sergei? Ana nan agarre. Ani fuula dheeffadhe kootiidha nan argine. Gurra kanarra nan argu malee nan agarre. Maali kun shayxaana moo eessaa bee? Eessaa bee shayxaana isaa kun jinni moo shayxaana? Amma yana iddaa. Nama sagalee isaa beektuufi. Hin beeku ani hin beeku hin beeku. Shayxaana moo kun jinni eessaa nu gabbaa'e boo? Bakka kanaa bahee. Mana kana namni gala natti fakkaatu. Namichi hattuun kunooti baga arganne aboo. Ka amma achi taa'usan isa? Kanaaf ati waan gootu ani gaafadha. Ayyee. Yookaan birri gaafadha yookaan dalagaa maal gooteedhaan hagaan isa gaafadhu ati poolisa fidi. Namichi furdaadhaati. Namicha asi darbaati qal'aati. Ana qabaati deemi namicha poolisa yaa. Atu qal'aadha maal na caalta waa'ee furdaaf qal'inaa haasa. Ati poolisa fidi ani isa qabaa isa qaba. Ankaaratee danda'u shuu danda'aati deemi namicha fidiiti. Anatu qabeessa eegaati. Dhooytee eegurra seeraan qabnee eegu caalaa namichi hiika safnaa. Seeraan si harkaa baya namichi yoo. Seeraan akka beeku poolisa fidda. Deemaa ni naasoo isiisaati fidi. Hayaa fidaati. Kottu. Dhugaa jedhee. Akka mucaan nu jedhee namichi furdaadha wayina darbee lafaan dha'ee ni biraa kuta. Ittuma dhaqa. Darbuun darba malee ittuma dhaqa. Silaa mallaqa nyaatamne isaa kan nyaatame. Ana maan nana qeeyyusi poolisa deemee fidaaf bes isaa kan nyaatame ammaan nagahee miti. You want to go away? Stop. Where is you want to go? Look at me. Come here. Hey, I ask you. Tell me the way. Where is your passport? Where is your card? Hey, come with me to go to the office. سارق أهلا. سلام كلام جلاس سارق. هاي سرق. سرق الزلط ما سرق. سرق مننا كم سرق منا كم؟ ما سرق. سرق مننا $400 $400 كم طلع لك؟ كم كان معك؟ كنا جبنا منها $400 كيف سرقكم هذا؟ أنا كيف سرقكم؟ شال مننا هو دلال مهرب شال مننا $400
هذا مهرب. ايوه حبيبي يعني سهرب ومهرب. احنا ندوركم بالسراج. ايوه يعني انتم تهريب. شو مالكم؟ احنا معانا بتاعي. قامة انت هنا ودي قامتك موجودك. ايوه خلاص يلا انتم توكلوا انا نحتاج عندي. خلاص ما فيش عندي ولا حاجه. ال 400 دولار كم يا بس؟ ما فيش يا اخي. بزيتها منهم مهرب ما وسارق. بزيت ولا حاجه انا. وهبز عليكم ال 400. ان شاء الله هو انا قال لنا يعني انا دلال بس اجيب لكم شغل كذا ان شاء الله. خلاص انتم ترجعوا بعدين لما نشوف كيف نحدد مع هذا بعدين ننزل. تنزل تفكر. تمام. بس جيب بيع عسكري. ايوه احنا نقول معنا المهربين وانا المهربين وانتم معنا صابر عسكري الدقم. طيب مهرب تزرع انا ما حقي. كيف سلكتهم كيف الامور ولا زاد حق الناس؟ احنا ما سرقت كم تهرب؟ قلت لهم بعد معك انت اقامه انت الان انت مهرب معك اقامه ما ولا عندي ولا حاجه. كيف تدخلون من اي طريق؟ ما أخي. وزاد حقهم من سكتهم؟ انا ما بزيت منهم ولا حاجه. كم قد هربت ناس؟ بس اسمك كامل بس اي حد بتسويتك اليوم. ما عندي بطاقه ولا حاجه. سريع. لا ما عندي. والله لا مطخمط داخل الحبس ما تشوف النور. بطاقتك كم هربت ناس بالعرف الواحد. عسكري. واو انا اكلمك سلايا. تروح شلون عندك؟ ايش اسمك؟ اسمي عندي العوزي. كم كيف اعرف انه انت هذا الشخص الذي اديتني اسمك؟ انا ما عندي ولا حاجه يا اخي. شلون بعدين جابوني. اشتي زملائك كامل تدي لي زملائك كامل وقال كم قد هربت. عسكري بالزاحف باي نشوف كيف بالزاف انا ابوك هم مهربي. تعال ايش اسمك؟ اسمي جامد. خلاص بالزاف ما نشوف طبعا بعد احنا هو نكسر لنا العمليات اللي تصير معنا مهربي.